Dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaadama namni miidiyaa kaaraa dubbatu Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar Sultaan Alkeer Abdiin Salaatu yoonaan jedhan wallaahi hiyyan hin fudhadha sababiin isaa yeroo dheeraa wajjin jirra Ustaaz Xaariq Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra Abaazaarii wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana Sultaan Alkeerii wajjin waliin baana waliin gallaa jireenyi keenya numa walumaani masgida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaanna Sultaanii wajjin jechuudha. Innaa dhimma Abdiin Salaatu Abdiin Islaamaa miti jedhu sanarratti Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirm naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Jechuun inni kun dubbii haqiiqaati siireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa siireesii gatii ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuun barbaada. Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar Abdiin Salaatu Abdiin Musliimaa miti yoonaan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e. Itti aansuudhaan ergaa koo lammaffaa kan dabarfadhu erga fuuli koo qayyarame nama baay'ee fuula natti jijjiirate dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e Allahu a'lam. Warruma kaleessa waliin hin deemnaa kottu achi dhannaa kottu achi goona sagantaa akkasii qabnaa kottu naan jedhan hedduu isaaniitu abdiin maaliif fuula maawwata jala deema maaliif fuula maawwata irratti dubbata maaliif akkas godha jedhanii isaanumatu deebiseetu naqeeqaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeku an qalbiin koo jijjiiramne ijoollee ala koo jijjiirame malee inshaallah anillee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaalladha ofitti hin finne. Na barbaadeetti dhufe malee an barbaadeetti nanne please maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ifa naa godha. Warroonni fuuli koo geeddarame fuula keessa natti jijjiirtan illee rabbii jedhaati please qalbii koo naa eegaa. Kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma. Dhimma mucayyoo zayitinatti naqxe irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra. Namni tokko illee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaafatu hammina yaada ta'e ani intala kanaafatu sharrii yaada ta'e haga hammaatti himatatti hin banne bar abukaatoo tokko illee itti hin binne sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allahu a'lam amma adda baafadhutti an galmee illee ittiin banu mana murtii illee dhaabu jedhee amma yoona nama taa'aa jiruudhaan isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa isallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabuuf jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala kanatti abukaatoo bitee yookiin galmee banee yookiin kallattii gara itti farachisee waggaa 16 itti farachiisuu nan danda'a. Lobboo koo ajjeesuu hojii waliin caalu wantoota hedduutu ture asirratti hin kaasu billaadha nama mucaa koo waraanuutti massaariyaadha nama mucaa koo rukutuutti waa hedduutu ture. An kana hundumaa ofii koo dhabee gurra koo dhabee eenyummaa koo dhabee waan dogoggorseetu jira isa kana amman adda baafadhutti amma bira ga'amutti jedhee kanan taa'uu fi intalli kun hacanna qabxuuf miti isa kana warra beekutu beeka Ustaaz Xaalimuu Baallee keessaan beeku haasa'aa turre waan ta'eef isa kana sadan akkanaa beektan dhimma salaataa irratti garuu miyuutii banatanii Abaazaarii fi Xaariq Galatoo hin salaatu naana jedhanii Ustaaz Xaariq Galatoo yookiin abbaan ta'e shaadaan naana qabu. Tana malee waan biraa gama kiyyaan irraa bahe tana malee waan biraati miti abdii koo waliin nyaannellee waliin dhuynellee abdii yoo taate hoteela 7 ji'a waliin teennee jirra haga argutti dhugaa rabbiitu baasa. Nama ka'a salaataa jedhee subii nun kaanuyyuu namni nu kaasu abdiidha. Namni salaanni odoon gahii sa'aatii shanitti zuuriin gahee jedhee nu gaafatu abdiidha. Kana inni na ajajuufi miti dhugaa himuudhaaf. Gaafa sa'aatii shanii zuuriin gahee nuun jedhu jira. Yoo jilba qabatan maal jedhan nuun jedhee itti himne. Faatiyaa irra deebi'ee nu bira qara'uu viidiyoo raabbanne qabna. Abdii yoo taate nama nu'uu salaata irratti geggeessaa ture dhugaa rabbii himuudhaaf. Nama 15 ji'a hoteela wajjin turre asii achi waliin deemnu. Gaafa kanas abdii diin irra jabeessuuf malee abdiin immoo haa nutti gammaduuf waliin deemne waliin tumsineef malee waan biraatii miti gamma kayyaan ka argan ni salaatallee salaata odoon gahin fa'aa beenaa hin salaannaa jedhee nu kakaasuu itti beeka. Abdii koo tadheen gadda waan biraa siin hin jennaan haqiiqa beekutti asliim irratti ol bahee wanti asliim fide kun kijibaa miti jedhe tanabicha wanni ansi miidhe tana yoo natti ilaaltan olomaan illee namni 20 wayii asirra jirtanillee rabbiif jecha aboytuu naa godha heydar obboleessa kiyyallee har'allee guyyaa walitti buunee wal arrabsinee addaan deemne maa mucaa kana goota waan jedhu irratti anaaf heydaruu walitti buune heydarii kiyya si jaaladha si kabaja atillee haga guyyaa siin jedheen waa siin jedhe saniif dhiifama naa godhaa isin hunduu jedha galatoomaa ulfaadhaa waraadee bana. Dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaadama namni miidiyaa kaaraa dubbatu Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar Sultaan Alkeer Abdiin Salaatu yoonaan jedhan wallaahi hiyyan hin fudhadha sababiin isaa yeroo dheeraa wajjin jirra Ustaaz Xaariq Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra Abaazaarii wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana Sultaan Alkeerii wajjin waliin baana waliin gallaa jireenyi keenya numa walumaani masgida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaanna Sultaanii wajjin jechuudha. Innaa dhimma Abdiin Salaatu Abdiin Islaamaa miti jedhu sanarratti
Ustaaz Xaayir Galatoo fi Abaazar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirm naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Jechuun inni kun dubbii haqiiqaati. Siireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa siireesii gatii ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuun barbaada. Ustaaz Xaayir Galatoo fi Abaazar abdiin salaatu abdiin musliimaatti yoonaan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e. Itti aansuudhaan ergaa koo lama fakkaan dabarfadhu erga fuuli koo qayyarame nama baay'ee fuula natti jijjiirate dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e Allahu a'lam. Warruma kaleessa waliin hin deemnaa kottu achi dhannaa kottu achi goona sagantaa akkasii qabnaa kottu naan jedhan hedduu isaaniitu abdiin maaliif fuula maawwata jala deema maaliif fuula maawwata irratti dubbata maaliif akkas godha jedhanii isaanumatu deebiseetu naqeeqaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. An qalbiin koo jijjiiramne ijoollee ala koo jijjiirame malee inshaallah anillee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaalladha ofitti hin finne. Na barbaadeetti dhufe malee an barbaadeetti hin nanne please maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ifa naa godha. Warroonni fuuli koo geeddarame fuula keessa natti jijjiirtan illee rabbii jedhaati please qalbii koo naa eegaa. Kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma. Dhimma mucayyoo zayitii natti naxxe irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra. Namni tokko illee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaaf utuu hammina yaada ta'e, ani intala kanaaf utuu sharrii yaada ta'e haga hammaatti himatatti hin banne barra. Abukaatoo tokko illee itti hin binne. Sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allah walam amma adda baafadhutti an galmee illee ittiin banu mana murtii illee dhaabu jedhee nama yoona nama taa'aa jiruudhaan. Isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa sallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabu jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala kanatti abukaatoo bitee yookiin galmee banee yookiin kallattii gara itti farachisee waggaa 16 itti farachiisuu nan danda'a. Lobboo koo ajjeesuu hojii waliin caalu wantoota hedduutu ture asirratti hin kaasu. Billaadha nama mucaa koo waraanuutti massaariyaadha nama mucaa koo rukutuutti waa hedduutu ture. An kana hundumaa ofii koo dhabee gurra koo dhabee eenyummaa koo dhabee waan dogoggorseetu jira isa kana amman adda baafadhutti amma bira ga'amutti jedhee kanan taa'uu fi intalli kun hacanna qabxuuf miti. Isa kana warra beekutu beeka. Ustaaz Xaalimuu Kaallee keessaan beeku haasa'aa turre waan ta'eef isa kana sadan akkanaa beektan dhimma salaataa irratti garuu miyuutii banatanii Abaazarii fi Xaayir Galatoo hin salaatu naana jedhanii Ustaaz Xaayir Galatoo yookiin abbaan ta'e shaadaan naana qaba. Tana malee waan biraa gama kiyyaan irraa bahe tana malee waan biraati miti. Abdii koo waliin nyaanne illee waliin dhuyne illee abdii yoo taate hoteela 7 ji'a waliin teennee jirra. Haga argutti dhugaa rabbiitu baasa. Nama ka'a salaataa jedhee subii nun kaanuyyuu namni nun kaasu abdiidha. Namni salaanni odoon gahii sa'aatii shanitti zuurii gahee jedhee nu gaafatu abdiidha. Kana inni na ajajuufi miti dhugaa himuudhaaf. Gaafa sa'aatii shanii zuurii gahee nuun jedhu jira. Yoo jilba qabatan maal jedhan nuun jedhee itti himne faatiyaa irra deebi'ee nu bira qara'uu viidiyoo raabbanne qabna. Abdii yoo taate nama nu'uu salaata irratti geggeessaa ture dhugaa rabbii himuudhaaf nama 15 ji'a hoteela wajjin turre asii achi waliin deemnu gaafa kanas abdii diin irra jabeessuuf malee abdiin immoo haa nutti gammaduuf waliin deemne waliin tumsineef malee waan biraatii miti gamma kayyaan ka argan ni salaatallee salaata odoon gahin fa'aa beenaa hin salaannaa jedhee nu kakaasuu itti beeka. Abdii koo tadheen gadda waan biraa siin hin jennaan haqiiqa beekutti aslii irratti ol bahee wanti asliin fide kun kijibaa miti jedhe tanabicha wanni an simiidhe tana yoo natti ilaaltan olomaan illee namni 20 wayii asirra jirtanillee rabbiif jecha abbooytuu naa godha heydar obboleessa kiyyallee har'allee guyyaa walitti buunee wal arrabsinee addaan deemne maa mucaa kana goota waan jedhu irratti anaaf heydaruu walitti buune heydarii kiyya si jaaladha si kabaja atillee haga guyyaa siin jedheen waa siin jedhe saniif dhiifama naa godha isin hunduu jedha